Abbaan taayitaa kenneeyyamaa fi to'annoo konkolaachisaa fi konkolaataa magaalaa Finfinnee dhaabbilee bifa haaraan gurmaa'uun teekinooloojiin deeggaramuun tajaajila lammiileef kennaa jiran keessaa isa tokko. Hojii gaggeessan abbaa taayitaa kenneeyyamaa fi to'annoo konkolaachisaa fi konkolaataa magaalaa Finfinnee Injiinar Dassaalany Tarrafaa osoo riifoormiin hin taasifamin dura abbaan taayitichaa hojimaan isaa walxaxaa komiin kan itti baay'atu miirri itti gaafatamummaa kan hin turree fi abbaa dhimmaaf tajaajila saffisaa kennuu caalaa deddeebisuun akka hojimaatatti kan ilaallamu ta'uu yaadachiisaniiru. Tajaajiltoota hedduutu nu bira dhufu. Haalli qabiinsa nuti maamila keenyatti itti keessummeessinuuf kabajnu haala gaariirra hin turre. Faayidaan mootummaa qisaasamaa ture. Lammaffaa abbaan dhimmaa baasii garaagaraatiif saaxilamaa ture jechuudha. Haalli qabiinsa faayila keenya gaarii hin turre. Haalli itti komiin itti keessummeessinu gahaa hin turre. Sirni hordoffii fi to'annoo laafaa ture. Waggaa 4, waggaa 5, waggaa 6 gaafatamaa kan turan rakkoolee bulchiinsa gaarii hedduutu ture. Kabiraa itti gaafatamummaan laafaa ture waajjira kana. Erga riifoormiin taasifameenas kenniinsi tajaajilaa saffisaa fi qulqulluun teekinooloojiin deeggarame lammiileef kennamaa jiraachuu Injiinar Dassaalany Tarrafaa dubbataniiru. Riifoormii dura warruma abbaa dhimmaa deddeebisaa turanitu amma abbaa dhimmaa kabajaanii tajaajilaa jiru. Hojjetaan haaraan hin dhufne waajjira biraati. Hooggansi haaraan waajjira biraatti hin dhufne gaggeessitoonni damees warruma turani. Kanaaf tajaajilli si'ataa saffisaa haqa qabeessummaan isaa mirkanaa'aa dhufee itti quufinsi tajaajiltoota keenya dabalee jira. Komii hedduu turte. Fakkeenyaaf ji'a 9 bar darbee gaafa laallu komiin barreeffamaan nutti dhiyaate 1,139 ture. Barana 55. 55 keessaa haqa qabeessa 16 qofa. Abbaan taayitichaa baatiiwwan 9 darban kanatti galii mootummaa dhibbeentaa 82 oliin dabaluun kan danda'ame ta'us Injiinar Dassaalany himaniiru. Baatiiwwan 9 darbe keessatti hojii gurguddoo 3 hojjechaa turre. Tokko tajaajiltoota nu bira jiran sana tajaajila si'ataa fi milkaa mijataa kennuudha. Lammaffaa immoo ragaalee garaagaraa kan kana dura hin qindoomine teekinooloojiin kan hin deeggaramne isa gargar baafne teekinooloojiidhaan mirkaneessuudhaaf ragaa turan sana qulqulleessu. Kanuma kana goone galii mootummaa parsantii 82 ol daballe baase. Ji'a 9 darbe lakkoofsa hojjetaa gadi bu'ee jira. Tajaajilli keenya garuu ol bahee galiin keenya ol bahee. Kanaaf riifoormiin dhuguma yoo seeraan gaggeeffame riifoormiin itti amanamummaadhaan hooggansi yoo itti gaggeesse bu'aa akka fiduu danda'u jijjiirama fiduu akka danda'u waajjirri kun dhugaa bahuu danda'a jechuudha. Haaromsa heeyyama konkolaachisaan walqabatee hojimaan armaan dura ture sirrachuun namni kamuu damee isatti dhihoo jirutti heeyyama isaa haaromsachuu kan danda'u yoo ta'u amma booda heeyyamni sadarkaa kamuu kan haaromu waggaa 4 ta'us Injiinar Dassaalany dubbataniiru. Nuti yeroo laaqanaa tajaajila ni kennina. Yeroo laaqanaa irratti bakka hojii isaa itti dhihoo jiraate waraqaa heeyyama konkolaachisaa keeyyan haaressa jedhee yoo waade namni eessayyuu taa'ee damee kamirruu taa'ee haaressuu danda'a akka jedhu kana murteerra geenyee kun hiikamee jira.